Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jalqabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoo raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan wixata bitootessa 8 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 29 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Itoophiyaan talaalii COVID-19 miliyoona 2 ol biyya galfatte. Obbo Jawaar Mahaammadiif obbo Baqqalaa Garbaa dabalee hoogganoonni siyaasaa Koongireesii Federaalaa Oromoo lagannaa nyaataa guyyoota 40 itti turan gorsaaf marii maanguddootaatiin arrarraa jalqabee dhaabanii jiru. Yemen magaalaa Sana'aatti balaa ibiddaa waaltaa buufata godaantota Itoophiyaa keessatti mudateen namoonni du'uu dhaabbanni godaantotaa IOM beeksisee jira. Qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa qaamolee seeraan ala leenjii hidhannoo hoteela riizoortii Soodaree keessatti kennaa turan to'annaa jala oolche kan jedhe yoo ta'u, hoteelli riizoortii Soodareef dhaabbanni hojii eegumsa foollee immoo gama isaaniitiin waardiyoota waliigalteen qaxaramaniif leenjii hubannaa kennine malee waan balleessine hin qabnu jedhu. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasarraa Nugusuu Taammiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan talaallii COVID-19 marsaa jalqabaa gara biyyaa galchite. Talaalliin amma gara biyyaa gales ta'e yeroo itti aanutti gara biyyaa galu yeroo tokkoon hawaasa biyyattii kan waliin ga'u waan hin taaneef of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa ta'uu ministeerri fayyaa hubachiiseera. Talaalliin gara biyyaatti galee kun deeggarsaan kan argame ta'uu ministeeriin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa ibsaniiru. Tsaayi Daamxootu gabaase. Dilbata kaleessaa gara Itoophiyaa kan gale talaalliin vaayirasii koronaa miliyoona 2,200 akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsaniiru. Baasiin talaallii kanaaf oolu biyyoota guddachaa jiraniif ulfaataa ta'uu kan ibsan ministeerittiin karaa dhaabbata Kovaaks jedhamuun argamus dubbatanii. Talaalliin kun akka hawaasa bira qaqqabu gochuudhaaf biyyoonni akka biyya keenyaa dinagdeedhaan gadi aanaa ta'an biyyoota biroo waliin walqixa dorgomanii argachuu waan hin dandeenyeef karaa dhaabbata dhimma kanaaf dhiyeenya kana hundeeffame Kovaaks jedhamuun argameera. Biyyoota Afrikaa hedduun akka deeggarsaan argataniif carraaqqii dhaabbatichi dhaabbilee idil addunyaa dhaabbata fayyaa addunyaatiin hoogganaman kanneen biroo waliin taasiseen torban darbee eegalee talaalliin kun biyyoota Afrikaa qaqqabuu eegaleera. Haaluma kanaan Itoophiyaanis marsaa jalqabaatiin talaallii miliyoona 2,200 ta'u argachuu dandeenyeerra jedhan Dr. Liyaan. ለማግኘት ችለናል. Hangi talaallii marsaa jalqabaa biyya keessa galee xiqqoo waan ta'eef qaamolee dursa argachuu qabaniif akka oolus ibsameera. Kanaaf kutaaleen hawaasa dursi kennamuufi qabu akka talaallii kana fudhatan kan ibsan ministeerittiin adeemsittiin talaalliin kun kennamus koreen talaallii sadarkaa biyyoolessaatti hundeeffamee jiru akkaataa hojimaata dhaabbata fayyaa idila addunyaan kaa'een kan hojiirra oolchan ta'a. Haala kanaanis kanneen amala hojii isaaniitiin adda durummaadhaan saaxilamoo ta'an ogeeyyii fayyaa fi namoonni dhaabbilee fayyaa keessa hojjetan dursa kan argatan yoo ta'u, namoonni umuriin isaanii baay'ee deeme yookaan dulloomoo ta'anii fi dhibee garaagaraatiif saaxilamoo ta'anis talaallii kana kan argatan ta'uu jechuun Dr. Liyaan ibsaniiru. Talaallii COVID-19 kana bal'inaan uummata biraan ga'uudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu kan ibsan ministeerri fayyaa gama biraatiin ammoo dhiyeenya kana vaayirasiin koronaa garmalee dabalaa waan jiruuf hawaasni maatii fi ofii isaa vaayirasii kanarraa si'aayinaan eeguu qabas jechuun hubachiisaniiru. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf bultiin 5 yeroo hafutti talaalliin kun gara biyyaatti kan seene. Odeeffannoo har'aa osoo hin dabalatiin hanga ammaatti vaayirasiin kun Itoophiyaa keessatti lubbuu namoota 2,429 galaafateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayi Daamxoo Finfinneerra. Senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi miseensi koree hariiroo alaa gameessiif senatarri kutaa Ayidaahoo Jim Riish, miseensi koree hariiroo alaa senatarri kutaa Meerilaand Ben Kaarden, senatarri kutaa Floriidaa Maarko Ruubiyoo, kan Meerilaand Chris Van Hollen, kan Indiyaanaa Todd Young, kan Virgiiniyaa Tim Keeniif, kan Delaware Chris Coons Wixinee paartii lamaanii irra deebi'uun beeksisuudhaan mootummaan Itiyoophiyaa TPLF'if qabsaa'onni kanneen biroon
lolaaf wal barbaaduu dhaabanii mirga namaa eegsisuuf gareelee gargaarsaaf daandii akka saaqan akkasumas naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa uumameen gochaa gara jabinaa raawwatame jedhame akka qoratamu gaafataniiru. Bitootessa 8 guyyaa dubartoota addunyaa waliin kan walirra oole sadarkaa addunyaatti lakkoofsi dubartoota miseensa paarlaamaa ta'anii dabalaa deemus sirni dhiirotaan akka dhuunfatamu taasisu kan hin hafne ta'uun ibsamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyoota 40f lagannaa nyaataan rakka turan kan himamu obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaafaa kadhaaf marii olaanaa maanguddoonni taasisaniin lagannicha nyaataa dhaabuun isaanii himamee jira. Namoota kanneen gama sirna nyaataa idileetti deebisuun rakkoo waan qabaatuuf hordoffiin cimaan akka taasisamaafii jiru hakiimonni isaanii dubbatanii jiru. Muktaar Jamaaltu gabaase. Turtii mana hidhaa Qaallittiitti fayyaan isaanii akkaan hammaate gama hospitaala Laandmaark kan geeffaman obbo Jawaar Mohaammed Faanii akka lagannaa nyaataa irra jiran dhaabaniif manguddootaa fi namoonni bebbeekamoon kadhataa turanillee guyyaa 40 eeguu isaaniitu himame. Garee obbo Jawaar Mohaammed faa akka lagannaa kana dhaaban kadhataatiin turan keessaa tokko kan ta'an leenjisaa ol aanaa Federeeshinii Atileetiksii biyyaalessaa Kumaandar Hussein Shiboo irra deddeebiidhaan kadhataa turanii dhuma irratti itti milkaa'uu dubbatu. Rabbumatu nu qarqaare malee jecha kennaan nama amanellee miti rabbumatu nu qarqaare jechuu hin dandeenya. Rabbumatu nu wajjin jiraatee abbootiin gadaatis maatiinis kadhatanii dadhabanii kaleessa akka carraa ta'e anaaf daraartu utuu seennee garuu ganama irra isaatii jaharraa eegallee akka isaatii 8 isaa wajjin haasaa oollee kadhannee boonnee miila qabanneeti akkuma sanitti milkoomni rabbinuu milkeessu jechuu hin danda'a. Turtii lagannaa nyaataa guyyaa 40 hidhamtoonni kunniin keessa turan akkaan kan isaan dadhabsiisee fi dhibee garagaraatiifis kan isaan saaxile ta'uu dubbatu haakimoonni. Obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqala Garbaa fi obbo Hamzaa Adaanee miidhaa cimaa keessa waan jiraniifillee haalli gama nyaata idilee itti deebi'an xiyyeeffannaadhaan hordofamuu akka qabu miseensi garee haakimoota tola ooltotaa fi haakima addaa dhimma mardhumaanii garaachaa fi tiruu Dr. Abdii Baatii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Nafti keenya yoo nyaata hin argatin nyaata yookiin gulukoosii fayyadamu nyaata hin argatin nafa keessarraa fayyadamu ofii nyaachuu jalqaba jechuudha. Sun immoo kan mul'atuun kiiloo isaanii gad bu'uu irratti tokko ni mul'ata. Sun almost parsantii 25 sadeenuu parsantii 25 kiiloo isaanii irraa gadi bu'anii jiranii. Kaan immoo hanqina albuudas ni qabu. Albuudan garaagaraa keessattuu albuudan pootaasiyam, maagneeziyamii fi foosfaras jedhaman kanneen irratti mul'ata. Kanaafuu akkamiin nyaachuudha malan maali wanni akka ogeessaatti gootan? Tole namni tokko yeroo hagana turee nyaata deebi'ee yeroo jalqabu wantoota nyaata osoo jalqabsiisaniin dura godhamu qabu jira. Inni tokko hanqina albuudaa mul'atan kanneen sirreessuudha. Kanas gochuutti jirra. Kaleessa irraa jalqabnee albuudan dhiiga isaanii keessatti hanqina mul'isan kanneen sirreessuu jalqabne jechuudha. Achi booda immoo nyaata yeroo jalqaban riiskii of danda'e qaba. Nyaata yeroo dheeraa guyyaa 40 booda deebi'anii nyaachuun jechuudha. Kunis haala jiruun haay riiskii jedhamee kaayama. Balaa hamaa jecha. Balaa hamaadha. Kanaaf of eeggannoo guddaadhaan nyaata jalqabsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hospitaala keessatti haala onnee isaanii haala hafuura baafata isaanii dhabata onnee kalee kanneen hunda moonitar gochuudhaan nyaata jalqabsiisu jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed faa yeroo lagannaa nyaataa eegalan mootummaan gaafilee deebii akka kennuuf gaafatan waajjiraaleen dhaabbilee mormituu cufaman akka banaman hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman mootummaan dirree siyaasaa akka bal'isuu fi gaafilee gama biroo gaafataatiin turuu kan dubbatan abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo gaafileen isaan gaafataatiin turan deebii argachuu baatus dhiibbaa manguddoonni lubbuu isaanii baraaruuf irra deddeebiidhaan taasisaniin obbo Jawaar Mohaammed faa lagannaa nyaataa irra turan dhaabuuf murteessaniitiin jiru jedhan. Komaandar Daraartuu Tulluu fi Komaandar Hussein Shiboo fi alattillee kan turan warri abbootii Maccaaf Tuulamaa hooggantoonnii fi jaarsotiin adda addaa abbootiin amantaa waan kana akka dhiisan kana taatu. Manni ka jedhe maali kan
isin ummata kana barbaadan caalaa ummata kanatu isin barbaada. Kanaafuu dhaaba waan kana jedhan. Haga ammaa dhugaa keenyaaf mirga keenyaaf nuuf ummata Oromooti jecha duutanii rabumatti isin kaa'ee. Haa ta'u malee armaan booda ka duutanii ummata Oromoo ajjeesuudhaan maachoo gad turtanii tutan taate lammaffaa immoo diina Oromoo gammachiisuu qofa kan jedhu dhaamsa kennaa kan jedhu itti manii ture. Komaander Duraartuu, Komaander Huseen Shaboo posti akka seenan abbukaatota waliin kuwwan ammoo ala akka turan hayyamanii akkaataa sanii jarri seenanii. Galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa jalatti namoonni 24 borumtaa ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa kan hidhaman yoo ta'u, abbaan alangaa federaalaa himannaalee shororkeessummaa lammiilee jidduutti walitti bu'iinsa kakaasuu, meeshaa waraanaa seeraan ala hidhachuu fi kanneen birootiin himatee hidhaatti kan argaman ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yemen magaalaa Sanaa'aatti balaa ibiddaa giddugala buufata godaantota Itoophiyaa keessatti mudateen namoonni du'uu dhaabbanni godaantotaa IOM beeksisee jira. IOMitti hoogganni damee Afrikaa Bahaa fi giddugaleessa Bahaa balaa kanaan namoonni 8 du'uu fi 170 kanneen ta'an madaa'uu dubbate. Lammiileen Itoophiyaa bakka sana jiraatan garuu namoonni du'an sanaa olii jedhu. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase. Kaleessa magaalaa guddoo Yemen Sanaa bakka buufata godaantotaatti balaan ibiddaa ka'e lubbuu namaa galaafachuu IOM beeksise. Buufata godaantotaa immigireeshinii mootummaa Yemeniin bulu Kamsa Awarba'in jedhamutti balaan ibiddaa ka'e xinnaatu lubbuu godaantota 8 galaafatee 170 ol immoo madeessuu Kaarmeelaa Gudoo Direektarri Waajjira Jaarmayaa Godaantotaa IOM kaaba Afrikaa fi Bahaa Jidduu Galeessaa dubbatanii jiru. Mrs. Karmeelaan IOM warra balaa kanaan miidhamee fi gargaarsa yaalaa taasisaa akka jiru himanii warra yaala fayyaa fudhataa jiru 170 keessaa namoonni 90 garmalee warra miidhameedha jechuun dubbatan. Jiin Niikoolaas Biyuus Yemenitti bakka bu'aan dhaabbata baqataa UNHCR dhaabbanni baqataa UNHCR balaa godaantota kanarra ga'ee fi gaddatti dhaga'ame ibsaa jedhan. Biyuus UNHCR dhaabbilee gargaarsaa akka IOM duuka warri balaa kanaan miidhame yaala akka argatuu fi tumsarra jira jedhan. IOM lammummaa namoota balaa kanaan du'anii fi miidhaan irra dhaqqabee ifa baasuu baatus lammiileen Itoophiyaa Yemen jiran garuu irra caalaan dhalattoota Itoophiyaati jedhan. Obbo Taajuu Siraaj bakka bu'aa baqattoota Oromoo Yemen jiraataniiti. Ka'umsa balaa kanaa yoo himan rakkoo eegdotaa fi godaantota kana gidduutti mudateedha jedhan. Mana hidhaa isaan hiikuman keessatti ijoolleen sababii nuti hidhamne sababa gahaa miti. Furmaata nu godhaadha. Takka biyya keenya nu galchaa takka ammoo nu gadhiisa mana hidhaa kanarraa sababa akka malee hidhamneef. Haala sanii wal qabatee ijoolleen nagannaa nyaataa godhanii ganama akkasitti yeroo amma ja'a booda ja'a 9 yeroo asirii kana waraanni dhufee jechuudha. Kan uumame waraanni mana isaan hidhaa keessa jiran kana keessatti boombii haaraa itti darbanii boombiin isaan darban san afata isaaniitii fi biqiltaa rafan kan hundaa waliin qabatee manni hundi waliin gubatee ijoolleen bahuu hin dandeenye akkasitti namni irra guddaan duuba deebi'uudhaan mana keessatti mana isaan keessatti hidhama. Haara jiruu fi ibidda jiru ta'uu wajjin akkasitti ijoolleen miidhamuu danda'an cinaan ibiddaan gubataman cinaan ifamama haaraatti fi namni walirra ga'uudhaaf kanaanii achi fayyadaman jechuudha. Obbo Taajuun warri hidhamee balaan irra dhaqqabe kuni lammiilee Itoophiyaa dhiyeenya biyyaa baqatanii gara Yemen dhufanidha jedhan. Dabalaniis poolisii Yemen dhiyeenya godaantotaa fi baqattoota Yemen keessa turan waraqaa eeyyama jireenyaa yookaan ammoo waraqaa baqataa hin qabdan jechuun hidhootu namoota hidhaa kanaaf saaxilee jedhu. Bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo Obbo Taajuun balaa kanaan namoonni du'an haga yoonaa baramuu baatus lakkoofsi namoota du'anii kan eerame olii jedhu. Namoonni du'an namoota biddoota hedduun lakkaa'amuudha. Adda baasuu hin dandeenye. Akka nama kana ilaalle waraanni nama naannoo sanitti dhaqee wanta jiru itti beekan turre hin dandeenye jechuudha. Garuu namni namoota biddoota hedduun lakkaa'amu. Namoota hedduu namni madaa'e nama hedduudha. Nama madaa'e qorachuu dubbata goonee jira. Mana yaalaa 3 keessa jiranii mana yaalaa ta'uuraa ga'amu. Nama 70 oltu achi geeffame. Warra achi geeffame keessaa nama 6tu du'e achi geeffaman jechuudha. Akkasuma namni 8 haala hamaa keessa jira jechuudha isaanii.
Baqattoonnii fi godaantonni lammiin Itoophiyaa Yemen jiraatanis sanaan keessatti rakkoon lammiilee Itoophiyaa irra gahaa jiru dabalaa jira jedhu. Dura bu'aan hawaasaa fi baqattoonni Itoophiyaa Yemen jiran ammas warra balaa kanaan du'ee fi miidhame adda baasuun rakkisaadha jedhu. Oliiviyaa Heeden qondaalli waajjira godaantotaa IOM Yemen utuu balaan kun hin mudatin dura namoonni 400 akkas jiraataa turaniiranii garuu ammaa hojiin warra du'ee fi warra hafe adda baasuu itti fufee jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaas gama isaatiinis waa'ee godaantota buufata keessatti du'an kanaa hordofaa akka jiru hime. Dubbii himaan waajjira ministeeraa ja'alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii ta'ee kana quba qabnaa jedhu. Mana hidhaa ijoolleen seeraan ala Yemen seenan jiruun ijoolleen baay'ee jira. Isaan mana hidhaa keessatti ibiddi mana hidhaa keessatti ka'e. Achitti namni baay'ee miidhamee jira. Namni keenyas keessa jira. Garuu hammam baay'atu maal kana embasiin keenya oomaan kan jirutu embasii achi hin qabnu akkuma beektu. So haala akka achi haalli jiru addaan baafachuudhaaf yaalli godhamaa jira. So ibiddi kun maalirraa ka'e maal kana amma jala bu'aa jirra. Isa caalamoo lammiiwwan achi jiru baasuudhaaf isaan gargaaruudhaaf karaa danda'amuun maaliif karaa tokkoon embasiin hin jiru biyyattii keessa akkuma beektu. Biyyattiin immoo jeeqamteerti rakkoo guddaadha. Garuu embasiin Itoophiyaa oomaan kan jirutu keer godha Yemen jechuudha. Isaan yaala godhaa yeroo ammaa. Ambaasaadder Diinaan mootummaan lammiilee Itoophiyaa Yemen dabalatee biyyoottan baha jiddu galeessaa kaan keessatti rakkoo irra jiranis biyyatti deebisaa jiraachuus himanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ceena. Akkuma duraanuu dhageessan guyyaan har'aa guyyaa dubartootaa yookaan maarchi 8 guutummaa addunyaa irratti ayyaaneffamee oole. Hundeessituu ijaarsa dubartoota Oromoo idil-addunyaa Aadde Dinqinesh Kitilaa waa'ee guyyaa kanaa laalchisuun akka ibsa nuu kennaniif jaallanneen dubbistee jirti. Akkana jechuun jalqaban Aadde Dinqinesh. Rakkina dubartoota irra gahaa ture UN jechuun mootummoota wal ta'anii guyyaan kun akka kabajamu murtaa'ee biyyoota baay'ee keessatti kabajama. Kun immoo dubartoonni dura hojiiyyuu qaxaramanii turanii yeroo bara indastiriyaal rivoluushinii sana barshoota 25 bara 1911 maqaadhuma isaa iyyuu maal jedhanii tragic triangle fire in New York City jedhu. Achitti warshaa uffata New York keessatti shamarran 140 gubatan. Ka'umsaan mirga isaanii gaafachuu miindaan keenya wal qixxanuufaa ta'u jechuurra kan ka'edha. Miindaan isaanii warra dhiiraatii gadi ture. Isa kanarraa kan ka'e dubartoonni gaafachuu jalqabanii bitoota 8 bara 1910 jalqabee akka kabajamu waan ta'eef yaadannoo dubartoota warra extraordinary qabsoo mirga dhala namaaf godhan jedhee fudhadha. Egaa dubartoonni karaa adda addaa biyya keenyatti ta'uu fudhanne naannoo Oromoo keessatti ta'uu fudhanne taa'ummannaa durbadha shuwayyaa jedha Oromoon. Ifa manaa godhi kana walqootu gochuu koofi. Kun jechuun dubartoonni akka namaatti miidhaan ilaalaman turanii. Weeraas nama ta'anii obboleetti ta'anii haadha ta'anii dhiira yeroo dahan haadha manaa ta'anii yeroo mana bushan waa takka illee itti miidhanne tajaajila isaanii gochaa isaanii garuu akka kanaatti ilaalan dubartoonni. Kanaaf kuniin namumtuu akka yaadatu bitoota 8 kun akka kabajamu dhukkubni COVID nu dhoowweetu manatti nu hambise malee yeroo kaan hin kabajna. Hawaasa keessatti jijjiirama kana fiduudhaaf maal gochuutu namarra jira jettu? Barumsatu barbaachisa namaaf. Waaqayyo dhiiras dubartis uumeera. Akka waliin jiraatan jaalalaaf wal kabajuuti walii yaaduutiin ani ijoollee durbaa godhadheef ijoollee dhiiraa godhadheef addan ba'atu. Maaliif anaaf ijoollee kooti lamaanuu. Kanaaf namni hundumtuu nama ta'uudhaaf wal kabajuu qaba. Dubartiinis abbaa manaa ishee jaalalaaf kabajaa jiraachuu. Abbaan manaas haati warraasaa akka isaaf yaaddu isheef yaadu walii yaadanii waliin jiraachuu. Mana keessaa jalqaba beektaa. Barumsa argachuun mana keessaati. Ijoollee ofii akkaataa dhiirriif dubartiin waliin caalan. Lamaanuu waaqayyotu dhiiraaf dubartii godhee uume. Barbaannee dubartiin taane barbaadee dhiiran taane inni sun. Kanaaf wal qixa wal
Gama kaaniin immoo dubartoota akka jajjabaatan gochuuf maaltu ta'uu qaba jettu? Dubartoonni paawarii ta'uu yookiin humneessuu qabna dubartoota hin jennu barumsa kana kennuudha. Keessumaa Oromoo naannoon ani guddaaladhee guddadhetti ijoolleen duuchumatti namni guddaan yeroo mana keessummaan mana dhufu golatti ari'amna. Kun immoo dhiibbaa uumeera dubartoota keenya irratti. Kana keessaa bahuu fi dubartii ta'uun keenya waan baruu qabnu baruu nun dhowwatu waan sirrii ta'e waan raayitii ta'e dubbachuurraa nun dhowwu gadi ba'anii dubbachuu hawaasa keessatti hirmaatanii waan barbaachisu gochuu walitti wal barsiisuun barbaachisaadha. Ijoollee warra amma waggoota 30 kana keessatti dhalatanii biyya keessaa guddatan shamarran caalaa baay'ee ciccimoodha. Baay'een itti gammada ijoollee sanatti. Kanaaf kana keessa bahuu jalqabeera. Gargaarree sammuu gadaantummaa keessaa bahan gochuudha. Aadde Dinqinesh Kitilaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Faalta gaafachuu keessa. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qajeelchi poolisii godinaa Shawaa Bahaa qaamolee seeraan ala leenjii hidhannoo hoteela riizoortii Soodaree keessatti kennaa turan to'annaa jala oolche jechuun dubbatee ture. Hoteelli riizoortii Soodaree fi dhaabbanni hojii eegumsa foollee immoo gama isaaniitiin waardiyyoota waliigalteen qaxaramaniif leenjii hubannaa kennaa jirra malee wanni balleessinu hin jiru. Namoonni keenya seera alaa hidhaman kanaafis ragaa qabnaa jedhu Muktaar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase. Qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa akka ibsutti kanneen leenjii seeraan alaa osoo fudhatan argaman namoota 53 to'annaa jala oolcheetiin hin jira jedha. Akka poolisiin jedhutti namoonni kunniin beekumtii qaamolee nageenyaa malee sochii kana kan taasisaatiin hin jiran ta'uu fi meeshaa waraanaa 29 ta'ullee to'annaa jala ooluu ibsan. Hoogganaan damee qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Kumaandar Biraanuu Leechisaa. Dhaabbatichi leenjii kennaa ture. Dhaabbata eegumsa tajaajila waliigalaa qulqullinaa fi kenna leenjii fuullee itti gaafatamummaa isaa murtaa'e kan jedhudha. Inni kun achi dhaabbata Sodoree riizoortii keessatti leenjii kennaa turanii achi keessatti riizoortiin Sodoree immoo akkuma beekamu mana bashannanaati. Mana bashannanaa keessatti leenjii loltummaa dirree leenjii waraanaa kennuun waan eeyyamamuu miti waan ta'eef tokko kana akkasumas meeshaa waraanaa immoo seeraan alaa kuusuudhaan achi keessatti argameera kan jedhu wantoota kana lamaan wal bira qabnee garee qorannaa tokko dhaabnee qorannaarra kan jiru ta'uu isaati. Kumaandar Biraanuu Leechisaa dhaabbanni leenjii kennaatiin hin jiru kun seeraan ala bobba'uu shakkame haa jedhan malee dhaabbanni tajaajila eegumsa waliigalaa qulqullinaa fi kenniinsa leenjii foollee itti gaafatamummaan isaa murtaa'e jedhamu qaamolee mootummaa kanneen akka Komishinii Poolisii Federaalaa, Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Naannoo Oromiyaa, Biiroo Daldalaa Magaalaa Adaamaatii fi kanneen kana fakkaatan irraa hayyama hojii qabaachuu isaa ragaa ibsuuf VOA'tti agarsiiseetiin hin jira. Gaafa rakkoon kun uumames haala waliigaltee ji'a tokko dura riizoortii Soodaree waliin taasifameen waardiyoota qaxaranii fi waardiyoota kanniiniifis leenjii hubannaa kennuudhaaf Soodareetti argamuu isaanii dubbatu. To'ataan hojii eegumsaa dhaabbata foollee obbo Dassaaleen Fissahaa. Dhaabbanni eegumsaa foollee riizoortii hoteela Soodareetitti hojjettoota eegumsaa baay'inaan 68 ta'an hawaasa keessaa cuquudhaan leenjii yookaan hubannoo hojii eegumsaa akkasuma hojii qulqullinaa irratti kennaa osoo jiru qaama mootummaatiin dogoggora tokko malee baay'inaan hojjettoonni eegumsaa nama 45 ta'anii fi hojjettoonni istaafii nama 7 ta'an yeroo ammaa kana to'annoo seeraa jala kan jiranidha jechuudha. Bulchiinsa nageenya aanaa Adaamaa beeksisuu qabnu beeksisnee jirra. Leenjii kanaaf eeyyama akka nu kennan gaafannee turre isaanis eeyyama nu laatanii gama kanaan leenjii kenna itti fufnee turre. Isaanis achitti argamanii jiran poolisii humna addaa fi humna addaa keessaa namoonni haga baay'inaan 3 ta'an akkasuma poolisii Oromiyaa nama ta'anii fi qaamoleen nageenyaa waliin waltajjii sanarratti hirmaatanii waliin waltajjii sana leenjii sana fudhataa kan turan. Gama biraatiin maqaan isaa kan dhaame dhaabbanni hoteela riizoortii Soodaree wanni seeraan ala raawwatame tokkollee akka hin jirre deebisa. Waliigalteen
ji'a tokko dura dhaabbata foollee waliin taasifameetiniin ture kan ragaadhaan harka isaanii jiru ta'uu kan agarsiisan yoo ta'u adeemsuma kanaan namoonni seeraan ala leenjii fudhataatiniin turan jedhamanillee ji'a tokkoof waardiyummaarra achuma soodaree akka turan dubbatu. Meeshaa waraanaa seeraan ala jedhameetiniin dubbatameen wal qabatee waggaa 10 ol kan harka soodaree ture ta'uudhaa fi gaafa hoteelli Waabee Shabalee gurgurtaadhaan gama riizooltii soodareetitti darbu meeshaa waraanaa 27 wal harkaa fuudhiinsi kan ittiin taasifame xalayaa gaafa onkololeessa 17 bara 2003 mallattoo nama hojii geggeessaa hoteela Waabee Shabalee turan obbo Haayiluu Charnatiin irratti mallatteeffame agarsiisu dhiyeessu hojii geggeessaan riizooltii soodaree obbo Daggoo Leenjisoo. Febraarii 1 irraa kaasee hojii eegumsaa kana guutumaan guutuutti itti gaafatamummaa isaanii fudhatanii hojii eegumsaa tajaajila hojii eegumsaa kan nu kennan. Hojjetaa 68 kan nu jalatti qabanii kan hojii eegumsaa tajaajila kana kan nu kennaa jiran. Gaafas waardiyaa ofiitii fi qaama seeraa kamiyyuu warra aanaa jiran beeksisanii hojii orienteeshinii haala eegumsaa irratti hubannoo laachuuf barbaanna jedhanii waan akkasii osoo leenjisan kennaa jiranuu qaamni seeraa warri humni addaa dhufee maal hojjechaa jirtan jedhanii gaafatanii haga leenjisan dhaabuu tirasii ga'anii meeshaa waraanaa dhaabbanni tanaan duratti kan itti fayyadamaa ture. Dhaabbanni immoo tarma dura mootummaa federaalaa jala wagguu turu san hoteela Shabalee gara soodaree dhuunfatti yoo dhufu wal harkaa fuudhiinsa kan godhamee jira. Inni illee warra fuudhiinsa namni warra fuudhiinsi godhame illee ni jira. Meeshaa 27 kan wal harkaa fuudhiinsi godhame kan gamana gara dhaabbata dhuunfaa yoo dhufu kan wal harkaa fuudhiinsi godhame waan jiru isallee qaama dhimmi ilaallatuuf dokumentii jiru kenneerra. Qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa yakka raawwatameetiniin jira jedhamu kana qorachaa akka jiruu fi dhaabbanni foollees qaamolee nageenyaa osoo hin beeksisin sochii kana taasisaatiniin ture jedha. Dhaabbanni foollee garuu qaamoleen dhimmi ilaallatu waltajjii kana kan quba qaban xalayaa gaafa gurraandhala 1 bara 2013 fi gurraandhala 19 bara 2013 barreeffameen qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa waajjira poolisii aanaa Adaamaatii fi waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Adaamaatiif dhimmicha beeksisuu isaatii fi hojjettoota waardiyaa 68 ta'aniifillee leenjiin hubannaa akka kennamu ibsee haaluma kanaan hooggantoonni nageenyaa aanaa Adaamaa soodareetti waltajjii kanarratti argamuu isaaniillee dubbata. Dhaabbanni hojii eegumsaa foollee hoogganaan damee qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Kumaandar Biraanuu Leechisaa garuu xalayaan isaan dhaqqabe akka hin jirre dubbatu. Gaafa qorannaa eegalu beeksisni irraa kan jedhan qabu garuu poolisii godinaan beeksisne akka beeksisne isaanis dubbachaa jiru. Poolisii godinaan ittiin beeksisne xalaa qopheessine nu harkatti hafee yemmil kan yaada jedhu tokko dhagaa'eeranis inni kun immoo osoo hin beeksisiin ati barreeffattee kiisa keewwattee kiisa keessatti namni ilaalu hin jiru. Minaalbaata aanaa beeksisan ta'uu wanti akka isaan jedhanitti malee wanti ragaan qulqulleeffanne hin jiru. Waa'ee meeshaas Shabalee irraa gaafa binnu waliin birne jedhu inni kun immoo maaliin mirkanaa ragaa evidensii gamalachuu nu dhiyaatuun yeroo qulqulleessuudhaaf yeroon beellamaa nuu kennamee jira. Yeroo beellamaa nuu kenname kana keessatti qulqulleessinee addaan baasnee seeraa kan dhiyeessinu ta'uu isin ibsuu barbaadu. Yeroon beellamaa yoomitti laatama? Guyyaa 14 nuu kennaniiru. Guyyaa 14 kana keessatti xumurree kan dhiyeessinu ta'uu isaati. Dhaabbanni tajaajila eegumsa foollee kanaan dura dhaabbilee idila addunyaa biyya keessatti hojiilee mootummaa hojjetan hedduudhaa fi kanneen gama biraatiif illee waardiyoota haaluma wal fakkaataan qacaraa dubbatu kan ibsu yoo ta'u akka fakkeenyaatitti dhaabbata ijaarsa daandii CC jedhamu daandii mojoorraa hawaasaa hojjetaatiin hin jiru dhaabbata tullumooyyee ji'ootarmaal jedhamu naannoo laangaannootti hurka lafa jalaatiin elektirikii maddisiisaa jiruu fi dhaabbata bulchiinsa magaalaa Adaamaatiif bishaan dhugaatii lafa jalaa baasaatiin hin jiruuf dabalatee dhaabbilee garagaraatiif waardiyoota 600 ol bobbaasee kan of jalaa qabu ta'uu isaallee ibseetiin jira. Waardiyoonni riizooltiin soodaree foollee irraa qaxarateetiin ture hidhamuu isaatiin wal qabateetiin qaawwaan nageenyaa akka hin uumamneef jecha poolisii humna addaa Oromiyaatiin hoteela soodaree akka eegamu taasifamuusaa VOA'n hoteela soodareetii fi qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaarraa mirkaneeffateetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,485 irratti
wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.